mana jaarame diiguun keessattuu zamana keessatti hedduu ulfaata. Hanga feeteetti kan jiraattu, hanga feetee rakkoo jiraattu, wal danda'anii, wal sossobanii, wal shukumanii sirreessuudhaatu duudillee gaarii. Gama diinagdeetiinis itti yaadeeti beekan. Dhimma jaalalaa, dhimma danda'uutiin ilmaan xiyyaaf ilmaan keessaniif. Gama keenyaan amma diidam soddom afurtam shantam amma dhibba harkaa. Oromootis ummata ollaan wajji jiruufis kamtu gaarii jennee ugaanaa kamtu irra gaarii. Miidhaa mootummaa Itoophiyaa tasabaaf sablammoota miidhoo osoo hin ta'in tasabaaf sablammoota tajaajilu. Mootummaan Itoophiyaa kan saba tokko fi qabdee kaan achi qabdu osoo hin ta'in kan saboota hunda haqa eegee fi walqixxummaaf wal kabajadhaan jiraachisu. Mootummaan Itoophiyaa kan nama saamtu osoo hin taane hagibiraas sirnaan guutee ummata tajaajila ummataa kana oolchitu. Sirna federaalaa hayiinsa saboota ummatoota itti kabajame jaaruutu mateeriyaalii nu fayyada. Ni dandeenya immoo amma faa rakkoodha magaalaa amma faa rakkoodha. Kanaaf waliin wayyu sirna bulchiinsaa jijjiiraa adeemsa jijjiiraa haqa keenyaas eeggachaa haqa ormaatiis irraa eegaa deemutu irra gaariidha. Waa'ee uummata baalee kakaafte xiqqoo gurraa hin qabaa guutuu odeeffannoo qabu. Akkana fakkaatutti paartii eeguudhaaf wanni akkasii godhama. Guyyaa dhibba fuuldura waa barreessee ture akkaataa seeraan kan dhaggeeffadhaa kan sirriitti maaliif jarri abbaa kun bilisummaan kun abbiyyuu godhu jirti. Mootummaan tokko nama dhuunfaas haa ta'u uummata tokko lafarraa karaa ittiin kaasuu danda'u jira. Seeraa jira. Eminent domain jedhama. Iddoon takka lafti sun tajaajila misooma walooti. Misooma bu'uuraati yoo ka barbaadan taate. Fakkeenyaaf mana barnootaati, hospitaala, daandiidhaaf yoo ka barbaadan taate nama dhuunfaas haa ta'u garee sabara tokko kaasuu danda'a. Kun garuu adeemsa qaba. Fakkeenyaaf ka paartii uummataa waan taateef bineeyyiin biqiltuu achi keessa jiru yoo bala akkanaa dalaman taate kaasuudhaaf seerri ni ayyama. Seerri garuu adeemsa qaba beektan. Tokko ummata wajjin mari'atanii amansiisuu barbaachisa. Tokko lammaffaa beenyaa hoggaa jennu ashilingii sumrii nama kan kanaa miti. Qabeenyi, muyinni, midhaan wanti achirra jiru hundi lakkaa'amee gabaa ammaatiin shallagamee boroo maal bu'aa buusuu danda'a jedhamus tilmaamamee beenyaan kennamu. Lammaffaa jarjarsa osoo hin taane yeroo kannanii fi uummanni sun tafacaafate akka irraa hammatu gochuu barbaada. Sadaffaa lafaa fi tajaajila saniin madaalawaa haala qilleensaatii fi haala qilleensaa uummata sanii wal fakkaatu bakka buusuu fi barbaachisaa jechuudha. Duuchaa duubatti waa mormuunis hin ta'u. Paartiin sun keenya. Paartiin sun duruun Baaleef gaarii, Oromiyaaf gaarii, Itoophiyaan gaarii. Bineensa achi keessa jiru sun tiifamuun gaarii. Ammoo uummanni achi jiru sunis jireenyi isaa naannoo sanarra ayyoo abaaboo isaatirraa kaasee abaaboo irraa kaasee achi ture. Mariifamuu, amansiifamuu, beenyaan madaalawaan kennamuu fi samboota immoo lafti wal gitu. Fakkeenyaaf naannoo riiraa jettee lafa fakkaata. Naannoo riiraa fuutee madda olaa buloo kontiinaris jiraachuu dandeessu. Kun rooba keessaa lafa baddaati. Madda olaa buloo lafa gammoojjiiti. Uummanni kun madaquu irratti sarkisa. So lafa madaalawaa kennuu fi kan ammoo uummata qajeelfamaa gubbaadhu beekanii
qajeelfamni rabbi irraa bu'e mangistiin irraa bu'e mangistiin rabbii miti. Mangistiin mootummaa maal goote yookaan waan tokko yaadde uummata gabbuusaa akkasuma baasuu kana wal dura teenye ati na komatta ati deebisii kenna uummanni kun dhaggeeffatu takkaalee jira wal amansiisuu danda'u dha. Erga wal amansiifne booda haya beenyaa'oo akka hoogganaa biyyaatti anaan kan si murteessu qabu tokko seerii jiraachuu qabu. Lammaffaa manguddoo biyyaa ogeeyyota diinagdeedhaa waliin fidanii waliin mari'atanii wal amansiisanii bifa deemamuu qaba. So odeeffannoo gahaa waan hin qabne bachuu bulee bakka hiriira keessa bulee raafuu sadii nyaadde haala sadii dhuge is amazingly beautiful. Naannoon sun laal an akka kiyyatti amma osoo mootummaa ta'ee baddaa baala irratti qonnaa'uu isaa deemuu qaba. Nama ogeessa bishaanii teknoolojii tokkoon dubbisaa ture yoo ta'e waan ajaa'ibaa ta'e gara dalloo kanarraa kaasi Harargee bahaa gama tokko kaasi naannoo Somaalee kaasi Somaaliyaa guututti bishaan lafa jalaa fi lafa gubbaa yaa'u ka gaalaa fi namni dhugu ka biqiltuu ittiin biqiltu hundi gaara baalee keessaa bahe sadin beeku ture. Adatuma qonnaa fi dheedii gaara baalee irratti hammaataa deemu bishaan ammatiin gara nama miliyoonni dhibba lama dhiyaatu si agarsiisu yookiin jiru gara miliyoonni 80 eenyuuleen dhaan jala bakka sirrii yaadatu. Bishaan gaara isin keessaa dhufta kanarratti hirkataadha jechuudha. Baala gaara baalee kunuunsuun abbaa fedhaa kunuunsu. Baala gaara baalee kunuunsuun ummata riiraa qofa osoo ta'e achi hanga Somaaleetti nu gargaara ummata keenya jechuudha. Kana godhuudhaaf garuu ummata riiraa dhabamsiisanii miti ummata riiraatiis ummata sanii gadi jirus bineensa achi keessa jirus kunuunsuudha barbaachisaa. Kaamni haamte babbila absoo fuutanii gara kennitan heeni kennine nu harkaa isin fuune nu harkaa isin bunne teenyeetuma itti yaanneetuma obbidoo kennine qabsoo maaliif beeku karoyya maaliif beeku akkata yoo dhaban akkuma hin taane san akka taatu godhan gaafa dhiitti tokkoffaa haalli jijjiiramaa saffisaan dhufu nuti bisin qeerroon jarra jaataa ture hiriyaa koo wakati nuti qabu daannoonni siyaasa bakkeetti uffata wayyaani akka hojjetee harkaa fuudhuu mana deemee ture garuu harkaa fuudhee jaata fekari qootanii ture wajjine ummata keenya kana garaa qootanii walitti jajjabee sodaanee oo jallatus ati kau wakai sih belum ada teror nu mau lalu mau tidak ada sekali belum ada lagi karena kemudian orang berbeda dari video kan tu begini video kan tu begini try dan untuk begini ibarat berarti ibarat berwajah sana ibarat beri nama tu kalau ada tu kita kalau video alam tu kalau dia jangan nanti alam tu saya tidak aman tu garu warna ni tajaajilan ke ijarra haajee ture. Okaa okaa ta'u ati karoora ganama kaatee bakka sanaan gara eessa guyyaa sana immoo keettanii waamtuu qabaa eegsani. Kanaaf san dhufe badii kaleessaa akkan deebine obbaa badii kaleessaa irraa ni barata. Lammaffaa harri kaleessaa ni beeku. Hari kaleessaa amma jaamarratti hanga caba qabnee hanga dhiisamne nuti sooma lafa dhaabaa deemaa turre hanga saboota kala lafa turre waan dalagee jiru wanni barbaanne guutuutti illee deemuu baannu tarkaanfii lama dura deemne tarkaanfii dura deemne lama dura deemne tarkaanfii takka morma jirra ammas so wantoonni hojjetaman hedduu jiru wantoota adeemsa waggoota shanan jahanii kana keessatti utuu adeemee alaala waan haasaa ture 2018 ifatti bara irra caalaa bariisuu mallee kan garan aboo qaallittiin ta'u jennaan aboo uusnaa jettanii dhuse qabaan ta'a amma immoo aboo inni ta'u kan uusnaa jettuu na barbaadu jira so sun akkasitti taate amma booda immoo
Argini dhufte isinis amma bite nyaate gaabii hedduu kaafte ana rawliin baralaan karoora hin qabna hin qabna karoora akkana sitti dhufee tarii hin himnu karoora wanni baranna keessaa takka maal beeka waan morkana hundeen baraniin abadan ni akeeyna ka qalbii qabu maal garuu karoora ni qabna kuma lamaa kudha shan kuma lamaa kudha afur duba deebi kuma lamaa fi sagal kudhan gaafaan kitaaba jiimshaar afaan oromoo tiikee gandarraan deemee boo jara kanaaf waa qawween nu barbaachisu taakkii isaanii humna ummataatiif gara galcha gaafa jedha boo kun fayyaa qabu boo kun qeesii na ta'e maan jettu tura dura we study we plan dardara war gaafas theorii koo beeka alee ejjaatii ture amma gaafa Itoophiyaa fagoo irra deebi'eeti biraa itti baafne har'a biyya gallee bira dhayinee qaqqabannee ilaalle keessa seenee macaroosii keessa waan keessi sii jiru beeyne har'a pilaaniidha karoora baasuudhaaf wanti hedduu murteessaan maali beektaa odeeffannoo information akkaataa caasaa mootummaan bira gaafattan walii galatti akka caasaa yaadee gara waliin beekamu keessaan walii dhagee garuu waan adda adda waan hedduu baradhee karoora amma baamu immoo karoora eegga doggaan jiru mootummaa kun sun amma nuuf tapha ijoolleeti dalaynee agarree jirra gaafa ijoollee baadiyyaa warri galtee yoo jiraatu karaa tokko jira dhukkuu gaafi darba jiru kitaaba keessatti oola kitaaba gamii jira warra magaalaan keessatti baradhuu fi bika haamuu biyya jiru innaawaa irra deemuutiin dukkana keessa hin deemu bika dhagaan jiru bakka bukuun nama dha'u dukkana keessa osoo baasii qaban hin beekan ture innaawaa keessa jiru isinis ni beektan jaala keessa hin deemtan siyaasaa Itoophiyaa innaawaa keessa deemuuti amma ija dunuufannee waan abaluu fi garee guyyaa dhugeenyaa jechuudha. Hedduu muuxannoo qabne experience is very very important. Muuxannoo guddaa qabna. Muuxannoo irratti hundooyinee karoora baasnu immoo karoorri baasnu kan duuba deemuuti amma gariin namaa maal jedha jallattuutu mootummaan ta'uu mootii kana maalii godhanii gaafni akkas jedhu biraas dabarre amma gaafas turu assan booyi amma garuu sadarkaan institutionalization itti deemame sadarkaan hojiin hangamaa itti deemame sadarkaa bilchiinii nama keenyaa guddaa amma kuma deebi'aa yaadadhaa kuma akkasatti yookaan biyya galee miiliyoonitti maaliin jiru absoon keenya boqonnaa guddaa kutaa tokko fittee jiru resistance politics fittee jiru governance politics siyaasaa mootummaa alagaa diiguu fittee jiru sadarkaa mootummaa ummataaf taatu ijaaruu governance politics seenuu qabdu hojii nama hojjechaa jiru san irratti fuulli godhanii waggoota lamaan dabree kan hin dubbadhu jenne isinitti dubbadhu jee malee muslimee usuun barbaayatu nama fayyada usuun ni nuse malee gaaf tokko isin beekna gaaf tokko qorachaatiin ture dalagaatiin ture neetwoorkii jaalaatiin ture keessattuu hojii gama dippiloomaasii maaliif namni keenya kan baratee biyya alaa jiru kan qabeenya qabu xiqqaa ta'urraa kan ka'e keessattuu gama dippiloomaasii xiqqaa ture baay'ee laafa ture gaafa lolatti irraa yaadattanii jirta waan ta'a ture kanarraa ka'uun hojii san duraan takkaa dalagee hin beekne hojii dippiloomaasii dalagee hin beeku san duraan kanaafuu dippiloomaasii barsiisetti mana barnoota mareedhaa keessatti kopiyaa dippiloomaasiidhaa kaadhee waa hedduu dha bu'aasii immoo yeroo gurguraachise arguu keessanii jechuudha hayyoota wajjin fayyadee yeroon kalee ta'eetu jira kophaan jiru darbi jalabni haa ta'u oromoon hedduu qabanna yeroo hundoo akka isin gobeetani gaafa illee fidaa
Dachii Oromoo booduu deemu tokko baaroo fa'aa hojjetu. Nama keenya kabara kana lakkaan boo nama diploomaa fi sedoo qabu haayiskuul dhibee. Nam tokko dhibba lama kuma argatan biyya guututti torbaatamii shan. Amma meeqa jira meeqani? Amma shantama guyyaa kana.